teenya isin haa geessu isiniin jecha maasha Allah walarkaa teenya duraan dursa walarkaa milkii rabbi nu haa godhu walarkaa isii booda deddeebine yeroo hundoo laga rabbi nu haa godhu wali qabama khayri rabbi nu haa godhu adda bahinsa isa booda dabaanu leeka khayri rabbi nu haa godhu wali deebii teenya taboodaallee wali deebii milkii rabbi nu haa godhu bismillaahi milkii wali rabbi nu haa qabu rakkoo rabbi nurraa haa qabu dhibamaa keenya rabbi nu haa fayyisu du'aa keenya jannata nu haa qubsiisu xiqqaa guddisee guddaa keenya nu haa tursiisu akkas jecha inshallah maasha Allah irra gammachuu ajaa'ibaa jirra keessummoota keenya jajjabaa qilleensarraa yeroo dheertuudhaaf wal beekaa turre wal dubbisaa turre garii hafuula garree fi garii sagalee isaa qofa dhagayaa turre obboleessa keenya Ramadaan Bululootii fi akkasuma obboleessa keenya Zakii Daalaas wajjin rabbiin fidee guyyaa irraa qe'ee isaaniitti wal nu agarsiise saniif rabbii jiraachisee jiruurra wal nu agarsiiseef galata galchina alhamdulillahi rabbil aalamiin jecha asiin sheekha keenya kabajamaaf jaalatamaa Sheekh Aliyyiitu Sheekh Aliyyii dawaa jira asinillee ilma isaanii teessoo ustaaz teessootu jira asiin munashida keenya guddaa injiinar ustaaz Haaji Abdurrahmaan Huseeniitu jira akkasumatti asinillee munashida keenya Ahmad Najjaash Muhammad Ibrahim munshid Ahmad Najjaash Muhammad Ibrahimii jira achiin obboleessa keenya Jaafeetuubii jira anis niin jira rabbii waliin nu qabee akkanatti qophii bareeduu tanarratti nama bareedaa kanaa wajjin obboleeyyan qaqqaalii kanaa wajjin namoota biyya keessa waliin jiraannee walii dheebuchaa jirruu fi biyya teenya walii dheebuchaa jirru wajjinis wal nu garsiisee dheebuu walii irra bakka tanan nu baaseef galata galchina alhamdulillah maaliif namni jiru wal arka zabanni zabana ajaa'ibaati miidiyaa jira miidiyaa irraa namu wal arka akka dur wal yaadanii du'aa jiru walii quba dhabuun san hin jirtu akkuma wajji jiruuti biyya jiraatus gaafa wal arku immoo daran nama gammachiifti nama qilleensarraa miidiyaa irraan halaalatti arkaa daawwachaa turte wajjin dhuftee wal arkuun ni himaadha kajiraachisee wal nu garsiise irra deebinee ammallee rabbii keenyaaf galanni haa ga'u jecha inshallah wanni jabduun rabbi jecha wal jaalachuudha nama kana hunda hamtuu takka waliin qabnu warra rabbi jecha wal jaalannu rabbi jecha wal jaalachuun obbolummaan rabbi jecha wal jaalachuu isii wajjin dhalootaa san caalti namni wajjin dhalate guyyaa qiyaamaa wal dheeysa namni rabbi jecha wal jaalate immoo guyyaa san gaaddisa arshii jala waliin ta'an baana kanaaf obboleessa gaarii obboleeyyan gaarii rabbi jecha nu jaalatan rabbi jecha isaan jaalannu qabaachuun ni himaadha baga jiraannee wal agarreessiniin jenna inshallah sheekha keenya Sheekh Aliyyiittiin dabarsa waan janaajaanii gama kiyyaan yeroo gammaddeef yeroo gaddite haasawatti harkaa babbada ni gammanne irra obboleeyyan qaqqaalii kana wajjin wal arkuu fi waan haasawnu beeynu Sheekh Aliyyiittiin dabarsaa isaa wajjin turtii gaarii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Baga rabbiin asitti waliin nu qabee irra guyyaa akka malee gammachuuti. Ani uummata xiqqoo hanganuma jeetiin gara obboleessa kiyya gara Ramadaan dabarsaa amma gaa isaan tokko keessummaadha isaan dhaamsamuudhaan yoo qabaatan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايغا goyta rabbi guddaatiif galanne haa gayu bakki jirru kun mana jakkiiti magaalaa Direedawaa ganda goorooti biyya teenya Oromiyaa amata dheeraa booda rabbi subhaanahu wa ta'ala balasa keenya sababa jakkii godhee kunoo munaashidoota keenya hadur qilleensa irratti ilaalaa turreen har'a qaamaan teenyee wal agarree jirra goyta rabbiitti guddaatiif galanne haa gayu achiin sheekha keenya Sheekh Aliyyii dawaa yeroo dheertuudhaaf online irratti dawaa isaa lallaallee way dawaa kana isaan harkadhachaa turre har'a kun ofirra taanee ollaa taanee hojjetataa jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin akkasuma munaashida keenya guddaa namoonni beekaa istaadaanas gaafa inni Naayiroobii ture ispeeshaalii hedduu gartee isa hordofaa turre ogaa namni gaafii gaafatullee duraan maaltu itti sinaqee deebisaa namaa deebisi jennee qoflaa turre shee gaarraan tana istaadaanas yeroo hedduu wallaahi telefoonaan wal dubbisaa turre har'a alhamdulillah kun rabbiin jawwal nu barsiise goota guddaatiif rabbi galanne haa ga'u akkasuma istaadee keenya Ustaaz Najjaash nasiidaa isaa ispeeshaalii ijoolleen teenya jaartiileen teenya akka malee jaalatti yaa rabbi yaa allahu yaa hannu hanadiini gama hee oleeganii gabroota rakkanaanii dirmadhu yaa rahmaanii wallaahi nasiidaa tana gaafa inni Naayiroobii korobaankii dhaqee jiru khararaan deemu ture hedduun booyaa ture wallahi maaliif hawaasa sanillee hedduun jaaladha ati achitti argamuudhaaf waan hagana jechitti himuun qabu waanuma rabbii beekaa nuti jitana keessa alhamdulillah nama akkana kana hundaa wajjin wal agarre akkasuma ustaaza keenya Sheekh Abdurrahmaan Huseen namoonni beeytanii nasiidaa hedduu qaba ture akkasuma gartee nasiidaan isaanii nasiidaa gartee dhugaati Oromiyaa tana keessa ijoollee amma nasiidaa baatu jennee deddeebite warra wallee baatu kanarra nasiidaa dhugaalaa tagartee sariyaan hayyamte tagartee diinitti nama kakaachuu dhartee wanti taate keessattuu seenaa sahabaa Sheekh Abdurrahmaan irraa waa hedduu barre seenaa Sheekh Abdallaa ibn Rawaa kaduraan kitaaba keessatti illee dhagahin
نشيدا شاغرتي يا حبب الجنة اقترابها طيبة وباردة شرابها والروم روم قدم عذابها خافرة بعيدة أنشابها علي إذا لقيتها جرابها تناون دغرتي دغي فنيغا حرا حنند حلكن كان غوتو تنان فورشاتر دبار نما كان حنا جولر كو هنياف اما تدرا حنا بوده والله غمچو كاشن غمنيتو نتي دغياما غويتا ربي غداتي غلني هاغو وبل شهد جافتو هنو راباجرو نمون بها إن شاء الله تعالى كشما مجاد كأني مكانك إيوه إن شاء الله تعالى لما عنك هنا تاني أبا مناشا ولك أبا من أبلا شهر جاكي دالاس أكان نمي بيهوتي جاكي محمد إدريس مناشاتي ولك أبا من دريدارتي الحمد لله رب العالمين ويتا ربي قداتي بلني أغان وانجا غما غرتي استاجة هنا شاك نجاشتين دبرشا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملتقى والأركينسا بريدة دا رانتنا ورا بيجيادي ورا بيجرا فقاتي نموتا خينيا خا وقادي دما صدما فرتما شنتما قرتي ورا أفان أرومو ديبوتي نموتا أرومو خد ديبوتي ورا بيجي ديبوتي ورا بيشان بيتنا لجين بيتنا ديبوتي جدا رمضاني في أكسم زكي دالاس رمضان وقا مناهم وقادي دمي ترب بود بيجي كديبي ها تتكاسا نيكا فناقوي والمريان نيتي زكي دالا سوغا خدن بودا إثيوبيا دا وقا خدن ترب رغاسر بيتنا إنسانين إثيوبيا أرجين جيتشودا هدو جيرا نمون خيني خبيراتي سانقنا خيسان نموتا سانقرنتي ورا بيجرا أشي فقاتن بيجي يجون ولا فادمتي بيجي في يجون مخاطتا إسي ياد دقيزي راديمتي نما إسي مالفا مالغافتا نما خيسا فيرو تنقي مالغافتا غندخي بكا جولوماتي تي بيجي يجون سيه يجودا نمون خيني خا بيجا دنيا تنقوبا بكا أددا فجاتن ورا تكا بيجي تنقفيهن أركيني جرا غافا دورا جيرامني خندوفي يجودا biyya laaluudhaaf sheekota hoggaanii fi gaafa san biyya seenan mootummaan simatee akka majlisaatitti illee simannee turre waggaa 40 takkaa biyyan seenne hajoon arke waggaa 50 biyyan seenne hajoon arka so isiniin baga dhuftan isiniin jechuu feena warra mi'a namaa beeku namni warra biratti rakashini namoonni biyya alaatii dhufu warra Itoophiyaa alaa dhufu jechuudha zakii daalaas isiniin arkuu barbaada waggoota kana bira hoottaa jee teessoo khadiirtu nu dawwale amma namni akkasi wal yaamuu dhiisee jira ni tirfoyna miliyoon 530 jaanii biyya keessa ka jiru sanirra nuti miliyoona 78 taanu ittani akkasi jaalala akka isin qabdanii jaalala akka isin biyyaaf namaaf qabdanii bilaal ibn Rabaah gaafa sahabaan gaafa fatii makkaa ogaanii fi cabsanii seenan jechuudha nabifaan ka biyyee gajjee dhungatu jira jaan harkaan biyyee lafaa fuudhee afaan dhungatu jira jaan biti diinama magdiinatu harkatanii jiran gaafa san wanni isaan marare makkaa bareedduu san jechuudha akkasuma nama hundaaf biitii isaa jechuudha waggachi teessan dirqama isin teessisa malee biyya tana akka jaalattan nama kana akka jaalattan hawaasa kana akka jaalattan ni beekna warra fagoo jiru hunda rabbiin biyya isaatitti deebisee biyya isaa rabbiin isin haa agarsiisu nasriidhaan isinii mataa ol qabatee isinii waan biheef arkatee isinii gartee kabanya keessan guutuudha rabbiin ganda keessan keessa isin haa qubachiisuun isinin ja'a warri dhuftan kunis baga dhuftan zakii daalaas gaa umrii tanan sooreysa oromoodhaa yoo jenneen beeki warra sooreyyii nuti qabnu keessatti warra maddabamee jiru ramadaan qabsaawaa diini inni beeka waa'ee isaanii walillee arraa wal agarre jara lachuutu arra qaamaa wal garre dargaggoo da'awaadhaa agartee warra masgiidaa fi salawaata naannoo tanarraan dhabamne qabsoo amantiidhaa keessatti warra yeroo dheertuu gubee rabbi sirraa qeebalu laffatii teessan zakii daalaasis izee hedduu wanna ta'ee jira amma inni feemasa ta'ee jira viidiyoo daddalagee odoo hin taane kennumaan jechuudha kennuudhaan feemasa ta'ee jira jaaffeen illee warra waan san qooda kennee fi sooshaal miidiyaa isaa fayyadamee hedduu akka namoonni nama kanaa kana baru
namoonni biraa akka itti hinaa fi waan kanatti hirmaatu kakasuudhaaf waan bareedaadha. Shoora guddaa taphate jaaffii sarraan tana wajjin jirra. Maqaa namootaa silaa hangayee mooreefu yaamamaa ture. Sagantaa waluma arguutii waluma baruutii akkanatti walgarree jechuumaa fi warroonni halaala jirtan walgarree nuti isinillee wal arkaa jechuudha. Wabillahi tawfiq. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Arraguyyaan Febraarii 8 bara 2026 akka hijiraattis Shaabaana jirra bara 1447 fi 47 jechuudha. Obboleeyyan lama obboleeyyan nu bira qaqqaalee kaduris online irraa wal beeynu halaala teenyee kam jirta waliin jechaa turre. Obboleeyyan san bira dhufnee isaanii biyya alaarraa dhufe jechuudha. Kanaaf inshallah obboleessa keenya Ramadaan Bululootii fi obboleessa keenya Zakkii Daalas jechuudhaan beekama. Alhamdulillah wala garran seenee wala garree amma jiraayyaan gaafaman. Akka keessa turre waggaa laallee wala garran seene du. Akka dabarsine sene waggaa laallee wala garran seene nama alaala wal beenu kana wala garran seene. Rabbi wal nu barsiise. Wanni hawwinu Rabbi je obboleeyyan keenya hawalii dheebachaa jirru biyya alaa biyya adda addaa keessa turan biyya yoon galaniin du'a jee sodaachaa ture yoon biyya galinan dhiisan jee sodaachaa ture. Alhamdulillah biyyi teenya nagaa taatee walitti dhufnee wal arguu eegallee jirra hin sodaatina sodaaf irraa dhiisaa jechuun hin barbaada. Dur namni keenya irra hedduun umraa deequu yoo deemu yoo kaahuu biyya alaarra yoo firuma yaadee suuta kana dho'isaatiin dhufees dhiiroo eerpoortittiin qabamaa jechuu sodaachaa dhufa. Yoo deemu deemes nagahumaan dhiiroon hin baay'achaa sodaachaa deema. Irra hedduu rakkoo dilaat ture. Rakkoo san hunda dabarsinee duumeysa isiisaniif duuba keenye walitti babaanee wal laaloo eegallee jirra. Dhagaa meeqa haraa turre dhagaa harru san hunda bira kunne. Amma alhamdulillah fuulli ummata keenyaa fuula dhagaa haruu san keessaa baanee jaarraalee hedduu komii keessaa baanee gara diinagdee fuula deebisnee jirra. Kanaaf obboleeyyan keenya kunis biyya namaa san keessatti hawaasa fuula dura warra jiru ta'anii sodaa takkaan malee biyya tana dhufanii biyya tana keessa nagaan maatii fi fira isaanii ziyaaruun isaanii hedduu waan bareedaadha. Wanni inni dhaamu fadhu isaan as jiranii fi obboleeyyan keenya dhufan kanaaf warra biyya alaa jiruufis warra diinagdeelee adda addaa keessa sochii biyya keessa jirtanis san keessa jirtanis biyyi akkaan diinagdeetti dalagatan amma biyya teenya tana. Biyyi haalaaf diinagdeef mijjooytuudha amma biyyi teenya tun hedduu mijjooytu ispeeshaalee namoota biyya alaati irraa diyaaspooraa ta'e dhufuuf hedduu mijjooytuudha. Kanaaf hawaasa keenya gara diinagdeetti deebisuudhaaf investimentii adda addaa irratti akka hirmaatan taasisuuf hawaasa keenya gara fuula gara diinagdee akka deebi'u taasisuudhaaf yeroo sodaa san keessaa baanee yeroo gara diinagdee deebinu waan ta'eef biyya teessan irratti qottaa dalagadhaa hojiilee adda addaa hojjetadhaa tartiiba adda addaa keessa seenaa jechuun hin barbaada. Even warri biyyoota faranjii keessa jirtan qofa osoo hin taane warri biyyoota arabaa keessa jirtanis akkaataa biyya teessan keessa biizinasatti hortan irratti achuma taa'atti yaada jechuun barbaada. Isin afeereetiin jira gara biyya tanaa. Wanni inni fadhu si Finfinnee xayyaara irraa gabbee manuma kee dhaqu. Jaaraddaa magaalaa Finfinnee tana keessa mana jaarachuun ni danda'ama. Wanni isin immoo fadhu mootummaan waggaalee dhufu kana keessatti mana miiliyoona takkaa fi 500,000 ijaaruu yaada qaba. Manni kun akkitti ijaaramu abbaan dhuunfaan fi ijaarachuu danda'u dhuunfaan akka ijaaratu. Ijaarachuu hin dandeenye immoo kilaasiidhaan fooqilee hedduu walitti godhanii kilaasiin akka ijaaratu. Hasan hin dandeenye immoo ijaarame akka bitatu. Hasan hin dandeenye immoo biyya teenya keessa kireeffachuun akka danda'amtu namni kireeffachuu fedhee mana kan dhabne waan jiru dhaadannoo jettuu qabatee deemu jira. Biyya teenya keessa manni numaa kan dhabamne. Ifiyyoo ijaarachuu dadhabe kireeffachuu hin jaadhu.
isin amma warri ala jirtan eerpoortii dur sodaattan san gara sirraa eerpoortii gabbutanii eerpoortii irraa mana keessan kan naannoo san jiru akka dhaquu dandeessan mana miiliyoona takkaa fi 500 jechuun beeki magaalaan feete mana hangana qabdu jaarmee kophaa deema jechuudha. Kana keessa isin dhabamuun feenu duunuti. Kana keessa hawaasni keenya dhabamuun feenu. Diinagdee biyya tanaa keessatti hawaasni keenya akka duritti duubatti jee osoo hin taane gara duraatti deemee hiree tana fayyadamu akka qabu afeerra. Nuti wanni nu gammachiisu hawaasa keenyaaf beekiruuti qaaliidha. Hawaasa keenyaaf fuula dura jirra. Fuula dura waan jirruuf waa hedduu agarra. Waan gara jiruu sanitti isin afeerra. Si warri irraan tana dhuftan kunis hawaasa keessanii fuula dura jirtan waa hedduu argitan. Nutis biyya keessa waan jirruuf waa hedduu argina. Kanaaf waan biitituun qabdu ji'a hojiitiinis waa hedduudhaan arra hiree hedduu jira akka durii miti. Hiree tana keessatti hirmaannee manaas keessa ijaarrannee ilmaan keenyaas akka keessa guddifachuu dandeenya. Hadaara biyya tanaa akkuma amma eega mootummaan kun dhufe biyya tana bareechuudhaan bareedinni dilla kun dhufe bareedina dilla kana namoo biraatii bareechuu osoo hin ta'in uummanni keenya keessatti hirmachuu qaba jechuutti amanna. Magaalaa bareeddee ilaaluu osoo hin ta'in nuti warra bareecha ta'uu bareedina san keessatti warra qooda fudhatu ta'uudha. Bareedina san keessa warra jiraatu ta'uudha hawaasa keenya irraa wanni feenu. Kanaaf gamana kottaa isin jechuu feena. Warri biyya keessaatis warri biyya alaatis hundaan harka wal qabannee guddina biyyattuun itti deemtu karoora biyyattuun qabdu san keessatti abbaa karoora saniitii fi abbaa fayyadamaa waan sanii akka uummanni keenya ta'u irratti dhiibbaa hojjetaanee haa goonu isin jenna. Baga dhuftan biyya teessan dhuftan biyya isin jaallattu dhuftan biyya sodaata akkallee hin qabne dhuftan biyya warri bulchuus isinii warri buluus isinii haala isinii mijjeessuunis haalli hundi mijjataadhaan dhuftan baga nagaan dhuftan isin jaalatama. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليان كي يجا ورّي بيا خيستي في بيا لا جرتن يودو بيداغا واي والبرنوت الرتيس شيكان كينيا أستاذن كينيا ندرو دبتني جراني أكو مخانوني ندب دو جراتي كلين سر عملي بولي سخينيا زي كيفا رمضان فا واو القرن سيني أمو الحمد لله طول ربي تفيني عنا ربيتين شيخ خينيا شيالي دوا سوا بيفتشوا للربين إجاول نقرسيسي عمري برخا ربي سني أخنو يو دبيتي أنا توفي يو تاتي مالي واني هندي واي والبرنوتا تس دبتم تجرتي وبولي سخينيا زكي دالاس أباه يسا ربي همتو إجا بودا إجا جني إجا شيطانا هند ربي نرانو فاقبو إسانا نقفين هنداهو شيكان كينيا خنبيي تينيا ألافي خيسا في الليك أبدو ربي عمري نغيسا تيهاد إيرسو أكاسي أني أسمرة تنقى بابسا كما بولي سخينيا زكي تيني سندا برسا بوليان كيا بقربي نكانت والدتي نقابي والنقر سيسي وكما شيخ نخينيا جي ولا قرر جنيه ياني أما كما جراته شيخني عليين في أسجرا بولي سخينيا قسم بودا